gartee dantaa isaanii irratti hirkatanii barbaadan jechuudha. Rakkoon namni biyyaa yaadu jechuun gara ijoolleen tun biyyarraa maaliif boo qabdi warrumaa si ilaala amma Suudii keessan jira warrumaa siin bee kanaa siin deebee jechuudha marraa lama sadiin dhufe gaafaan ijoollee irraa deebee jechuudha barumsa sagal keessa dhiise. Kanaaf maal irratti hojjechuu qaban nama maniidhaa kana keessa osoo hin ta'in ijoolleen tun gizee biyya galte maaliif biyya tana deebite akkaataa ijoolleen tun biyya tana dhufuu hafuu qabdu karaa isii itti deemuu qabdu furmaata barbaadu malee sagalee taanaaf jaanii feestaala uffatanii miiqaa gurraacha fi kaanii kana maraataa tattaa'uun kun faayidaan namaa qabuus hin jiru faayidaan uummataafis qabuus hin jiru jechuudha. Wanni nuti godhuu qabnu jiraate wanni isin nu godhuu qabdan akka gartee warri dandeettii qabda warri akka doktor Nuuraddiin kun wanni isin irra fokus godhuu qabdan ijoolleen tun maaliif biyyaa baate rakkoon isaanii tun akkami karaa kamiin deemuu qaban yoo isaan hojii takka kamii hojjechuu qaban waan kana hojjechuu jechuudha. Ammoo deemee sheekotii yeroo hunda qabachuun keenya sirrii miti sheekotii xiqqeessaa jirra. Ijoolleen tun mana sadii afuritti waa'ee ijoollee suutiin hanga garagalchitee sheekotii islaamaa nuti gartee hayyuudhaaf qabnu fuula garagalchitee suuraa gartee ijoollee maniidhaa irra gubbaa guurtee gubbaa tatteessi. Kana jechuun xiqqeenya namni nama waa homatu waa sadii bahuu qabna. Nama gartee waa dhageeffachuu obsuudhaaf wal jala deemuu yoo qabaanne waa hundi ni milkoona jechuudha. Hundi waa arrabsaa ooluu qoftiin faayidaan qabdu namni arrabaan qajeelu takka addunyaa kanarra hin jirtu jechuudha. Karaa gartee nagaatiin ta'ee jaalala fi gammachuu wal jala deemnee beekaa keenya yoo dhageeffannee mee garamtuu nu malaa jennee hedduun keenya amma yeroo beekaan keenya na jala tatteenyu kabajuullee dhabaa kabajaa gartee godhuu fi qabna nama keenya nama ejjabaa keenya kabajnee wal jala deemnee wal dhageeffachuun keenya hedduu gaariidha. Kun aadaa nutti haa ta'u abjaa keenya gaaddis akkasitti mana saartuu eenyu taanaa dhuftee nu bira taa'uudhaaf doktor Nuuraddiin illee kutee nu galatoomii muniirratti illee hundi keessa nu galatoomaan isin jechuu barbaadete yaadna gabaabumatti. Yeroo takka daqiiqaa takka bakka dalagatiin deemaati. Daqiiqaa takka sakantii soddomiin qaba. Dhaamsa tokko dabarseetiin Dr. Laal amma ani sababa dhiifama yeroo dhiifama naa godhaadha. Warri amma achi mana hidhaa keessa jirtu yoo parsantiin 99 warruma achi keessaa qaban. Ganaallee qabama namni achi keessa jiru nama lakkoofsaan Oromiyaa jechuudha bar Suudii jechuudha. Wanni akkana iyyinnuuf nuti calma jenneeti yookaan irraa faayidaa arganneetii miti. Kan wayirraa arganna jenneetii miti. Rabbuma jechaaf tubbadha. Lammii keenya jennaa tubbadha. Rabbumaan nuu laaffisa. Ani amma fudhatama amma sababa wanni godhan kuni uummataa deebi'uudhaaf ni beekta Khaalid amma fakkeenyaaf. Namni tokko Jabuutii taa'ee Yaman taa'ee yeroo meeqa booda deebi'e sanuu haraan cufaadha. Warri mana hidhaa jiru uummata kanaa hojiidhaan dhugaa achirratti hojjetuun barbaachisaadha. Garuu sababa kana godhachuu hin dandeenye. Kuni kuma lamaa 18 irraa jalqabee yeroo shanaffaadhaaf uummata galchaa jira. Akkaataa itti galchine akkaataa feestaaluma kanaan hiinee maan jennee hanqa dandeenyutti du'aa hojiidhaan wanta hojiidhaan galchaa jira. Ka garuu deebi'e yoo parsantiidhaan keesse parsantii xiqqashoodha. Kana sababa godhachuu hin dandeenye. Kuni akka uummanni kun sagalee san ukkaamsu natti fakkaata. Warri ajandaa kana dura eegale amma isinii miti warra as keessatti hin baanu. Ajandaa kana waan bakka irraa maddii hin beeku. Nama eenyutu waan kana haasawaan hin beeku. Haa warri achi deebi'e haa taa'u achi keessa warra kaan haa galchan shamarran haa galchan daa'imman haa galchan ulamaa meeqa achi keessa jira haa galchan. Hai shumeessi qofa barnama 80 galmeedhaan deemi ijoollee imbaasii gaafadhu galmaawanii imbaasiin eegu jira. Dhiisi warri kamitmisheetii fi ati beektaa abahaa fi kanneen warri godina keessa jiru kuma dhibba meeqa. Waggaa sadii isaan inni hundi qabna isaanii. Akkanuma lafaan asoo wanta sababa ta'uu hin danda'u. Kanaaf siyaasaa hojii wal qabsiisanuu waan biraa hojii wal qabsiisanuu ani dhimmi kun dhimma cimaadha garuu mallasuu biyyaatti yeroo ammaa kana akkas ta'e mul'atu kiisumaa faana namni gaafa mallasuu guyyaa sadii qofa turree galla yeroo ammaa tana maaliif akkas ta'e mootummaa kana ijoollee tana fixuu irraa qaba dhiibbaa gartee ijoollee tana hajaa'uu irraa qaba gartee malee maaliif akka hin ta'uu qaba gaafa mallasiin namni biyyumaa deema bara. Kufaa bakka dalagaatti deebi'e dhiifama okay ciao. Okay galatuma. Biyyoo ta'e. Yaada bareedaa maali wanni jiru wanni taamu jiru jara kan jiraala wal gartee walirraa harkaa qabu jirra malee Khaalid dilleen dubbatte sirriidha. Gaafa mallas namni keenya ni hidhama garuu akkam yoo guddate namni keenya bulii 10 yookaan bulii 5 bichaa hidhamee biyya galaa ture jechuudha. Har'a ammoo mootummaan Oromoo qaama finjuutu biyya bulchu jira. Gaafa mootummaan Oromoo biyya bulchu kanatti dhaloonni keenya gaafa midhaadhaa kanatti horrifamu gaafa maneedhatti dhufu gaafa dararaa garagaraa argu nuti dhaloonni amma akkamitti duuba waan kanarraa dubbachuu dandeenyaa nu gaafa jira keenya maaliif Khaalid amma namni tokko yoo biyya gale
biyya namni kun maaliif deebi'ee jee gaafii gaafachuu hin dandeenyu jira kan namni kun sammuu garagaraa qaba ilaalcha garagaraa qaba deebuu danda'a kan deebne illee jira anama warra deebi'e hedduu beeka warra ammoo gartee jibbaan roorroon midhaan keessatti roorriftee ilaa arraan tanaa deebuu dide ka duraan gaafaa mallas biyya bulchu farqaa sadii deebi'ee arra immoo deebuu dide baay'ee beekaa jechuudha waan kana keessatti mootummaa kana irratti yoo gartee waliin dhaabbannee uummanni keenya kun bakka jiru dhiibbaa garagaraa irra goone rafuu baannee irra goone alatti furmaanii nu dhufuun jira jee yaada kiyya kun jira kan yoo garuu yaada biraa qabaatan isinillee irra gaafadhaati waan kana oddoo guyyaa tokkoof lamaa ta'uu hin taane hamma ijoolleen tun furmaata harkattutti gaafii garagaraa miidiyaa irra waraabsuu dhiisnee wal xiqqeessuu dhiifnee ijoollee tanaaf yoo sagalee taane akkamtu nu malaa gaafii jedhuun qaba isinirra amman gaafamatti. Okay, thank you Gooticha. Jechuun yaada Khaalidirra dhaabbadhee waan jarattiin itti nu doorsisuu fi sagalee ijoollee kanaa ukkaamsu jirtu san deebi'ee kaasuun isaa amma dogongora. Maaliif yoo naan jette har'a jechuudha rakkinni ijoollee kana itti as deebisaa jiru yoo gadi fageenyaan kan mataa ofii sanirra inni dhaabbatee deebi'een jira jedhee jira. Maaliif garuu haa deebu walii ibsuun bareedaadha. Maaliif yoo jenne fakkeenyaaf ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtu hin beekna hundumti keenya miila tokkoon as jiraachaa miila tokkoon Itoophiyaa jirra. Okay, har'a jechuudha ijoolleen tun gara gargaarsaatiin gara waan biraatiin waa hunda keessatti gaheen hojiin ishii guddaadha. Wanni gumaacha saba kanaaf oolaa jirtu. Gaafa biyya sanii galte garuu sarraafarraa qarshii tokko osoo hin qabne biyya sanii buuti. Sigalee buute okay dinagdee waan isiin hojjettuu fi waan uummachuu barbaaddu san akka biyya buute saniin argachuu ni dhabde. Wanni garuu asitti isa deebisu waan hojjetee dhabe san ofirraa dhabuutu biyya tanatti isaas deebisa. Haa ta'u garuu har'a jechuudha osoo waan qabu achi kaayyatee gurra na harkaaf bakka hunda dhaabbachuu baate garuu waa hedduu argaa jirraasi waa hedduu maaliif rakkoo teenya tana nurra usaa jira mootummaanis haa ta'u namni dhuunfaatis haa ta'u waan baay'ee garaa jira rakkinaatu biyya tanatti nama deddeebisa malee no garuu kana booda ilmi namaa rakkinni biyya kana keessaatis gara tokkoon haalli jireenya hammaatee jira biyya tana keessatti hin beekna jechuudha kan Saawud Arabiyaa keessa jiru dargaggeessi jechuudha hojiin dhabamee haalli jireenya itti ol ka'uudhaan uummanni ofiifuu dalagachuudhaaf deemaa jira kan kana booda dhufu rakkoo mataa isaati. Tan garuu ijoollee maniidhaa keessa jirtuuti wajji wal qabsiisee namoota baay'ee karaa kana marsaa meeqa kan asirraa gale deebi'ee jennee dhimma ijoollee kana sagalee ijoollee tanaa cuufuun dogongora. Sigalee haa ta'u Khaalidoonis biyya kana waliin jira gootichi biyya kana waliin jira hundumti keenya kan biyya kana keessa waliin jirru hin beektanii jechuudha. Akkaataa itti hojjetee namni kun gisee biyya gale waa'ee farkaa dhabuu jechuudha gara maatii ofiitiinuu sigalee wanta kan qabdu gaafa sii galte rakkina santu isaas deebisaallee biyyattiitis isaaf mijaa'uu ta'uu dhabee riskii barbaaddata. Namni garuu riskii ofii barbaaddata deemuu jechuun jireenya ofii jijjiirachuuf tattaafata malee waan kanaan narra gahaa jedhee hin yaadu. Maaliif jennaan makiinaa yookaan abbaa dhuunfaa kan namoota deddeebi'ee jiru kanaan hin dhufne yookaan baay'ata isaatiin hin dhufne qarshii isaatii fi dafqa isaatiin dhufa waan ta'eef san dubbii keenya cufuu hin danda'amu. Garuu akkaataa ijoollee kanaaf fala kannuu dandeenyu isaan akka falli kun dhufuu danda'u irratti hojjechuudha malee an gootichaa wajji yaada inni jedhe maaliif kana jettaa moo'ee maaliif kana jettaa jennee jechuudha rakkina ijoollee kanaa cufnee dhimma dhuunfaa waan nu fakkaatu haasa'uun waan kana ukkaamsuudha jaama. Kana caalamma yaadota kaasumaan akka falaa jechuudha yaaduudha. Numti akka nama dhuunfatti tokko taanee akkuma Dooktar jedhe Nuraddiin tokko taanee kan keessa jiruu fi biyya ofii jirus biyyaan baa jirus waan kanarratti waan fala ta'uu qabu mootummaa wajji kan ijoollee kana galchu mootummaa haa ta'u mootummaa kana akkamitti eenyutu itti dhaqee waan kana irraa nuuf as fuudhuu danda'a. Karaa ifuma fudhatanii naaseenaadha. Obsime waa takkaan isinirraan gaafii qabamanii. Maal yoo jettee Suudii tana warri amma mana hidhaa kana keessa jiru warra dhiyoo tana qixaaxamee asirraa galeessiif hin hima. Warra gartee miti balaatan kun huddutti deemee hudduun sibiila rakkoo san kaasuu deemti amma Dooktar. Asirraa gabbu'ee asitti deebi. Carraan biyya biraatis ni jira. Carraan Suudii bichaa hin jiru obboleeyyan kiyya na dhaggeeffadhaa fi wallaalummaa takka qabna. Carraa san Dooktar argachuudhaaf
dhaggeeffadhu waa takka siima ilmi namaa tokko ilmi namaa ka dhugaa yaadu ka sammuun isaa sirrii yaadu ka sammuun isaa tikikkilii yaadu dhiyoo tana bakka namni tokko bakka takkatti ni dhayama bakka takkatti deebee gizee lama hin dhaamu jechuudha sarummaadha suni bitti namaa biyya namaati gizee takka itti miidhame gizee takka itti miidhame itti cabe itti akka fedhelleeti obboleeyyan jechuu saayibootan akka akkam jaalatu dhabeechitti akkamitti deebi'a amma karaa haruma kanarra deebi'a amma manufiidhaa kanatti deebi'a sammuun ijoollee teenyaa hin yaaddu amma warri akkeessa jiru kuni kanuma gabaabsi malee yaadan dheeressin ta'a maaliif namoota baay'ee jira waan ta'eef obsi haaronyi ammaan tanaan jiru warra agartee miti amma gaafa duraa rakkii irratti walaa jira laala obboleettitiya dooktar sifinima biyya namaa sanitti biyyoota ollaatitti kan biyya tanatti hin deebine warri obsi ni fitadha warri sammuu jaattu kamiidhamee asirraa gale biyya suudii tanatti maaltu isaan deebise rakkina isaaniiti rakkina sammuu isaaniiti carraan biyya biraa malyaana ilmi namaa deemee carraa biyya biraa mukkurata maali carraan suudii malee jiru yaafi a'uuzi billaa warra asirraa taraa 30 taraa 20 karaa kana deemee jira warra jechuudha qabbanaa fi qorra waa hunda ta'abaa asitti fayyaa dhabee asirraa galeetto anti jeebduubas deebi'aa jira miidha ollaa sanitti tarkaanfachuu danda'a ni danda'a hin danda'u garuu rakkoo sanii yaaduu dhabuudha jettee jechuudha dooktara dogongora guddaa qabda siif himaati maaliif jennaan xinqii biyya san keessa jirtuu fi waa'ee harkaa dhabuutuun namni biyya tana deebisa sii galee kanaaf jechuudha akkamitti deebi'aa haasawuu nurraan tolu oromoon sii galee haasawuu nurraan tolu waan nurraan fakkaanne obboleettii ta'e shamarree akka ta'eetiitu mana san keessa jira dargaggeessaa dhiisi dargaggeessaaf yoo naasuu dhabde inta dhadhalaa takka ta'eetitti icha keessa rakkachaa jirtuuf dubbachuu qabdarra waan kana fayyadamuu qabdu jecha kana sii galee jecha kana fayyadamuun dogongora maaliif naasuu namummaa dhabuudha jenne na dhaggeeffadhu jechi nan jee obboleessa kiyya harakkatee asirraa gabbu'e maaliif ol deebi'a maali su'uudiin tun maallanyi khalaas ta'u haa namni tokko efaasitti miidhamee asirraa galee kaayiroo dhaquun amma fakkeenyaaf qarshii 300 siif ni maatii dhage 300 kana yoo namni kun kiishaan qabaate sammuu jaatu na dhaggeeffadhu mucaayi waciris muyitu gara dura dhaggeeffadhu sirna na dhaggeeffadhu mee takka takkaan nu hannaa daqiiqaa lama nu hannaa Dokter Ros Hanif nama guddaa sudah bilang dokter carraa namaa dabarsii carraa namaa dabarsii sa'a sadii haa ta'u abata sadii haa ta'u dalagachuuf dalagaa wanni dalagatu waa hajjatee lafaan qabaanne achi deemuun maareen ta'u achi deemuun maareen ta'u biyya wadaa itti fofayye naammoo sugarra si ta'e sagalee ta'uu dadhabdee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تدراتي حمزة والاركو داف أراندورا هنگا سوشال ميديا رجلو مانا تكو ولد فوداف بغن نهندن ولو مانو غمنا جولتنيا سارتورا هنگا في وني هاساو ديمنو ركو متنيا ركو تنيا تنا أكت الدنيا همنو في أكت موتما همنو ولا لمالي كراتو نمبدي hayyuun sadiijan namni sadiijan sadeen tokko miila arrii tokko mata arrii kan qoma arrii jan kan qoma arrii kun lafarratti heeraan bula heeraan dubbata heeraan nama adda galcha kan miila arrii kun kan akka keenyaa kana rabbii taaktika nuuf fide taaktika rabbii addunyaa mara irratti haasoyne maqaa walii barree wal barree jiru jechuu hayyuun dhugaa tokko tokko asirra dhufa kan rifeensa arrii kun oduma deemuu rifeensi addaata ani ijoollee uma finjaa isaas rabbiin waaqa jeelchu wanni nurraa irruudha wal kabajuudha ijoollee teenya qaqqaalii ilmaan oromoodha wal kabajuudha namni wal kabajee waa hunda harkata nuti warri biyya alaa jiru kun amma ijoolleen ta'edhaa jirtu tarii 10 karaa deebitee jira hamzaa keenya ilmaa deera keetti dhageeffadhu. Abbaate adda baruu barbaadeeti malee. أنا بيودا المادير خيا أنا سين سلام الدرا مالف الدول إنجره منا تكوخيسه ولي تندفني منا والجرة ماله. حبيبي
namni qomaarriidha lafarratti waa hunda fixa nuti amma kam taane ilmaanuma keenya kanaafuu sagalee ta'uu wallaalle sagalee kana kamiin taanaaf huccuu gurraatti uffannee taanaaf no afaan kamiin dubbanne afaan oromooti oromoo afaan keenya addunyaan ni beeyti dure ilmaan adeerran kiyyaa afaan oromootiin huccuu gurraatti uffadhee lallaba ni waja laata namtichi kun maaliif wajaa jan afaan kiyya addunyaan ni beeyti kunis gaafii addaati nuti yoo wal kabanya addunyaan nu kabaja mootii biyya mootummaa biyya teenyaan nu kabaja yoo nuti wal kabajuu baanne addeellumaa waraabessuun nyaata ijoollee teenya akka addeellaa waraabessuun nyaatu numaa wal godhaa jira nama kana bineensi badaa lameen irraa tokko leencaa kaan bofa yoo leenca kana qawweedhaan mataa dhooyte qofa du'a malee yoo qaama biraa dhooyte fikkaafta si nyaate jechuu dachii tana balleeysa bofninis akkasuma yoo buuncaan mataa dhooyte malee ajjeesuun dandeessu si ajjeesa nama lamee nama akkasiitiin nu keessaa dhabame obboleeyyan nuti warra diyaasbooraa ala jiru kana obboleeyyan keenya kana hidhaa baasuu dandeenya obboleeyyan keenya hidhaa baasuu dandeenya eeni dandeenya akkamitti dandeenya yoo waliigallee mootummaa wajjin waliigallee dandeettii qabna mootummaa wajjin waliigaluu dandeenya teenya waliigaluu hin dandeenyu kaan nama nyaata jaa kaan gaariidha jaa hawaasni keenya ka biyyaan baa jiru yoo wal dhagee wal kabaje wanni hundinuu nuuf laaffatti jeetii yaada obboleeyyan keenyaas hidhaa jiru rabbi haa laaffisu warra hidhaa jiru dhiisi warra heeraan kabajee biyya tana jiru halkan hidha bulla ijoollee teenya halkan hidha bulla ganama achumaan dalagaa deemna jechuudha yookaan reyaalitti lafa jirtu tana yookaan narraa fudhatan taate namni huccuu isaa yaafatee mana isaa jalaan cufatee rafunuman jiru huccuu yaafatu namni atumaa gecciise balbala sirru kutan kaatee mana hidhaa deemta harka si keessanii si deebisan guyyaan si bari'ee halkan guyyaa dalagaa irra oolte jechuudha rakkoo guddoo jira waan kana bakka irraa dhufe maddii eessa jenne nuti hawwal dhabe ilmaan oromoo hawwal dhabe addunyaa irra kanaatu rakkoo guddoo tana fide walii kadhachaa haayaanu walii kadhachaa rabbi nu halaafisu jechaa wal kabajaa nama si dura dubbate obboleessi kiyya galatoomi obboleettii tiyya galatoomiin yoo nu afaanii baate hedduu rabbiillee rahmatu nu godha ani amma baay'ee amma xixiqqoo tanaami gurguddoo takkaa yaada sila akka biyyoo wadaayitti gurguddoo na yaadu maali ijoollee teenya taqawwee qabattee baddaa jirtuu fi ummata keenya ka biyya bulchaa jiru kana akkamitti waliif finnee dhugaa rabbii sunii wal taasifnee nama waliigalee alaagala akkamitti alaagala yaadajuu tokkootu hirriiba naa waaqqata akkasii rabbiin quuqaa nu jiru kana nurraa haa buqqisu isiniifin irraa bu'aa kabajaan guddoon oromoo jidduu haa jiraattu yaadajuun qabaa hedduu galatoomaa amma namaafin ol bee galatoomaa ijoollee teenya. Gooticha dubbadhu. Gootichatti dubbadhu carraa olee dabarsaa. Laal saartu biig godin kun dubbanne dubbatu qaame wanni si yaadoo yaadni keenya bareedaadha irra kanarratti silaa hirmaachuu qabna yeroo hunda biig godii dubbadhu. Gooticha dubbadhu xiqqoo sagalee na biraa jeeqamaa jira ta'ii qalamaaf akka. Jara keenya amma biyyoo hawwataa ala beeka yaada biraa waan qabna yaadu muyyaan kun yeroo hundaa sargaatiin jira hordofaatiin jira akkaataa nuti duraan dubbachaa turre caalaa guddaa dubbachuu jira adeemsallee formulaan inni qabatee deemuu fi akkaataan sila adeemsa isaa guutuun isaa wal fakkaata wanni kun ammoo kan dubbachaa jiru yoo obboleessi isaa manidhaan jiru rakkoo kanarraan tan obboleeyyan keenya irra geessu anis biyya arabaa jira inni biyya arabaa jira ijoolleen keenya baay'een biyya arabaa jira jechuudha biyya tana keessatti gaafa nutis manidhaa kana gasseennu rakkoo kana caalaa arginaa jechuudha. Rakkoo kana caalaa yoo agarru gadda namaaf hin taane namni kamiin nu taanu gaafeedha. Lammata immoo namni dhabe kun eenyu yoo jennee ilaalle qaama keenya qaama Oromooti ilma Muslimaati ilmaan obbolaa keenya keessa jira. Kanarratti nuti silaa gartee hamma dandeenyu halkaniif guyyaas ajandaa wal godhachuu dhiisnee hawaasa keenyaaf yeroo hunda yeroo tiktaak irra dhufnu yeroo feesbuuk irra dhufnu yeroo yuutuub irra illee namni follower gurguddaa qabu yeroo dhaynu waan kanarratti biraati haalan baane hojii hojjenne ani gaarii natti fakkaata namni keenya silaa ilaa irraa taraan dirarramu yoo laaltan amma taayiroo jimmaa afaan eegaa hidhameef jidduu yeroo isaa afaan ture wani ni beektan isin hundinuu jechuudha waan kana fagoo jiru ilmaanuma Oromooti Oromummaatu wal qabee akkana rakkoo kana keessa waliif jira rakkoo kana keessa silaa hamma dandeenyutti yaada gartee bilchaataa waliifis kennaa kan beeknillee yaada irraa fuudhaa wal jira yaane ajandaa waan kana godhanne ijoollee tanaaf furmaanii tokko ni dhufa jechuudha yaada. Waan kanarratti mee walii silaa qoonnee gartee bakka hundattuu waan kana silaa burqisiifnee natti fakkaata saartu galatoomna fardu siin jedha duraan dursee. Dhugumaan Oromoo irratti gabbaanee olola biraa oloolchina malee nama nuun fakkaan yookaan ammoo alagaa bira irratti waan akkasii san duuluu hin dandeenyu. Rakkoo kanaan argina fakkeenya rakkoo kana yeroo hunda laala gizee hunda jechuudha. Amma fakkeenya egaa waggaa biyya tana dhufe waggaa 5 jira waggaa 5 kana keessatti waa hedduun argina.
Rakkoo ilaalcha namni keenya qabu jechuudha. Namni keenya nama kee yookaan warra ganda keetii san ol qabuun dura warra ganda keetii san gad deebistee salphistee warra si achisan ofitti as qabdee nama san jabeessuu barbaaddaa jechuudha. Lammaffaa immoo yoo akka Oromootti deebisee ilma Oromoo tokko mataa gaggabdeeti saba alagaa tokko firoonfattaa jechuudha. Rakkoo kanaatu ilaarra tanaa mataa keessa galu. Waan kanarratti waan takkaan argiteewota. Maanti sharee. Silaa ginnaawaa. Maanti sharee. Arabichi kun isaadhu araba isaan Homage loan transfer. Araba kana yaa biyya. Oke siap dah. Saya siap. Dhiyoo tana waan takkaan arge beektaa. Amma fakkeenyaaf akkuma reefu jenne sanii jalqaba silaa nama biyyateetii tokko kabaja ajaa'ibaa godhuufii qabda. Yookaan ammas nama ganda keetii tokko eenyu caalaa kabaja godhuufii qabda. Waan kanarra maaliin arge beektaa? Ijoolluma biyyaa alaan jaanii garuu na biratti miti nama bira ta'aniiti akkaan dhufe quban qaban. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudha. Ni ajaa'ibe garuu ijoolleen akkamitti hawaasni biyyaa waan akkanaa kana yaada je. Laal osoo tattaa'u jiranii an dhufee duuba kanaan taa'ee haasawaa fitatanii boodaan itti hidhamaa jee taa'aa jira. Silaa akka inni itti anaan boonuu qabu ture amma fakkeenyaaf yoo inni ana ta'e fakkeenyaaf bakka sanitti ani mucummaan kun waan ganda kiyyarraa dhufee hagana xiqqoo nama taphachiisu yoo hagana mul'ata qabuufu itti boonuun qaba ture akka dhuunfaa kiyyaatti yaadni kiyyaas akkasuma. Silaa inni akka inni jechuu qabu akkas ture maal jabeeta awoo dhiisiisa bakka irraa dhufeen beekaa bakka inni wallaahi nama ajaa'iba beektaa namni karaatti wal xiqqeessuun gaafa dhabe karaa biraa barbaada. Silaa nama ganda keetii tokko nama biyya keetii tokko eega inni ta'e bakka ati itti boonuu qabda waanuma fedhe libsitti as fidee waanuma isuma hawaasa miidhessi miidhee waan bare waanuma takkaan as dhufnaan jabeessuu qabda amma akka aadaa faranjiitti. Hamza sii dhaaba asirratti mee waan takka yaada tokko bareedaa tokko sii himuu deema. Nama tokko aku wajji guddate akkaataa guddate beeka malee akka sammuu keetiin beeku. Orwawaan asitaatun beeku ilmi namaa tokko. Namni si beeku haala kee akkaataatti ooltu isaa hojii dabarsitee beeka malee waan ati mataa kee keessaa qabdu onnee kee keessaa qabdu hin beekuu hin danda'u. Namni si beeku itti balaaluu hin danda'u waan jawwatu. Waan kana maaltu fide beektaa? Waan kana maaltu fide beektaa? Waan kana maaltu fide beektaa? Aan ammaan tana ijoollee kuni ijoollee biyyaatii wajji guddannee wajji re'eetii isinii hatta hagas ga'utti yaada. Ammas maaltu naan jaama beektaa na duubatti. Yoonii fi tarii hoggaanii fi ijoollee kutaa biraatii hojjeteemu hoggaan karaa deemu. Yoon tarii akkuma nama waan inni tokkotti harkatti ol qabee akkuma normaala tokko bira kute. Awoo ammas dheengaddama wajjin turree akkasiin nu ganee maarree nu godhee kunoo kana nu tuffatee nu bira kutaa ja'ama. Jechi tokko kanaa jira yoo ati akkas gootee bira kutte. Ammas lammaffaa yoo ati ijoollee biyyaati ijoolleen tun ijoollee wajjin guddanne jettee bakka inni taa'utti sadarkaa amma irra jirturraa sadarkaa inni jiru tanatti itti dheeytee wajjin taphattee maal jettee deemte yaanni sii kan namummaas kabiraati waan ajaa'iba sitti laaleeraan hundumaa argeera bira dhaqee kanaas ijoollee tana booda wajjin tuffii wayii tokko osoo hin jirre bashannanee wajjin bashannantee kana kutte yaanni isaan ammas si duubaa kan ammas kabiraata waan ajaa'ibaa bargizee waa laalu. Maal inni beektaa asirratti maal inni beektaa sammuun ilma namaa si beekuudhaan hin madaalamtu. Ilmi namaa sammuu addaa qaba. Amma fakkeenyaaf re'ee tiisituu turtee yaanni kee immoo kabiraa ture. Re'ee tiisisuu turte wanni ati yaadaa turte yeroo san keessatti is totally different. Maal yaadaa turte ani guyyaa takka beekama saayintistiin tahaa an guyyaa takka biyyaan bulchaa an guyyaa takka feemasaan tahaa an guyyaa takka nama bikka guddaa ga'u an guyyaa takka wanni ati yaaddu. Garuu laakiin achi keessa jirta achi keessaa achi guddadhaa jettee yaaduu turte jechuudha. Deemtee karaa dheeraa deemteeti bikka guddaa gugeesse. Har'allee bara kana namicha kun kalee akkana hojii turre sanii dogongora guddaadha. Kalee wanni hojii turte san hojii turte malee jireenya hojii turte malee sammuu kee keessa hin turre isaan. Namni sammuu kee keessa hin turre. Sammuu kee keessa hojii jiraachuu hin turre. Qaama hojii jiraatan malee sammuudhaa hojii jiraachuu hin turre. Nama sanichi. Akkasii hubadhu kanaafuu is okay namni akkasitti yaada namni bikkuma durittiif yaadu san dogongora namni jijjiirama sammuun namaa tuni
rabbiin ailiin wakanne ilmi namaa sammuu isaan jijjiiramaatti bika guddaa deemaa guddachaa deema jeetii yaada akkas yaa anu duraan durriyyee ture war durriyyee daansii taphataa oolaa sambar fadhiidhaa fi sammuu walitti dhuftu onnee waan sammuun ta'e fadhiin ta'e lubbuun ta'e si goosu nafsiyaan gootuu fi waan sammuun ta'e yaadu walitti hin deemu beekee namni roguttaa saawuma sanuu osoo bakka san jirtu waan biraa yaada amma namootuma as jirru kana keessaa'u osuma ati immoo iskeen bakkuma sabba osuma haasa'u waan biraa inni yaadu naannaa caaltuu teenya dhuftee caaltuu bakka kana dhufte. Akkami nagaya fayyaadha nagaya qabdanii. nagaya fayyaadha. An jabar bobanidha. Laakiin amma isin gaafa kan taphatan suni fedhii irratti hundaa malee wanni dhaabbitti baree fakkeenyaaf ilaalcha namaatu garaagarummaa qaba malee daansiin suni fedhii keetii fi yeroo sanitti sammuun kee boqonnaa argachuu keessa miira biraa keessa gala namni ilmi namaa jechuudha. Ilmi namaa kun akkuma sammuun namaa akkaataa hubannoo garaagaraa qabdutti ilaalchi inni waan sanitti miirri isaa itti gammadu ilaalcha biraa qabaa jechuuf keessaa. Suni ammoo kashlabbeen jedhamu gabaabumatti. Eegalee maaliif kashlabbee jechuun nama gabbee nama arrabsu, nama gabbee nama salphisu, nama gabbee nama bira jibbamaa jechuudha. Kashlabbee dhugaa jedhamu. Eegaltee malee daansii tokko yookaan waan biraa tokko godhuun kashlabbee siin godhu. Garuu maali ati fedhii keetti irra rarra'u jirta akkaataa namni itti hubatu immoo kashlabbee siin jedhan garuu sirriidha. Hubannoo namaati sun. Hubannoon namaa namaan jedhama ilmi namaa. Ilmi namaa waan fedhe siin jechuu danda'a. Ati irra gabbaatee waan gaarii tokko yoo hojjette ilmi namaa waan gaarii siif hin himu. Amma waan hedduu yoo ilaalte Jowaar Mohaammed kana fudhadhu hayyuu Oromooti waa hedduu dabarsaa ture. Garuu har'a Oromoon akkam ilaalaa jirti? Xiqqeessitee jirtee isa mataa isaa. Ni hubatteetiin yaada jechuudha. Namni keenya toltuu hojjettus gaarii hojjettus waan tokko badaa yoo hojjettees yeroo sanii ittiin faarfamte yoo deebitee cal jettee maaliif cal jedhaniiti maqaballee sirriitti oofan malee takalee taasa sii qabanii siif hin taaniin. Rakkoon keenya kanaa bara. Amma fakkeenya hayyoonni Oromoo maaliif bu'ee waan tokko dubbachuu dadhabilaan? Dubbadhu ayyee. Oi waanuma ta'e jechuma xiqqaara si afaanii bahu tokkoon bakka hojiin kee hundi ka duraaniis galataan ka ture sani galata dhabee waan biraatiin as deebi'ee bakka waanuma xiqqoo takka rabbi si afaanii baafnaan akkuma tasaa ilmi namaa dogonguraadhaa miti sirraa mulqan bakka akka waan gartee ifiisit kaayanii wayii tokko. Waan kana beeku waanuma tana hundaa'u takkaa namni si muudu hin jiru lafa addunyaa kanarratti dandeettii teetii waan namni argee si dinqisiifatee shaggaa si godhu malee ilmi